mul'isa waan ta'eef wanta hin jabal ta'edha. Artiikilii inni barreessee of ibsee gaazexaa keessa hojjeturraa godhe ani booda Jawaar wajjin we talk in the back so like share godhuu nan danda'a. Inni kun waanuma xixiqqaatti hin laalina. Waan Mahammad Hussein yookiin Gammachuu Lalisaa qofa tuqee deemu miti akka miiliyoona 60 rakkoo keenya ta'uu akka sanatti hubadha. Gama biraatiin abbootiin keenya biyyoota giddu galeessa bahaa fi kaaba Afrikaa keessatti legacy gaarii nuu kaa'aniiru. Abbaa keenya Jaarraa Abbaa Gadaarraa kaasiiti, Waaqoo Guutuurraa kaasiiti. Warri lubbuun jiran Xahaa Abdii fa'aa biyya Sooriyaa keessatti the first foreign OLF office kan baname Sooriyaa keessatti. Ani Bobbaasaa fa'aa kana Eertiraatti wajjin taa'ee haasa'eera. Liibiyaa dhaqanii jalqaba qabsoo kanaaf gaafa waa kadhatan waan jedhaman qabu. Oromoon qabsoon isaas Oromoo akka sabaatti safeeffannaan isaas iddootti legacy gaarii qabudha. Isa kana balleessuu warri barbaadan eenyufaadhaa yoo jedhani mootummaa qofaatti ta'uu jira. Yaadattu yoo ta'e Habashoonni warri kaabaa Oromiyaa balaaleffatan yeroo ijoolleen Walloo fi tokko walitti bu'anii marsareetii deemaa ture maal akka godhaa turan ijoollee Habashaa jechuudha. Ofii kanneen nama isaanii ajjeesanii Oromootti sin ajjeesu jedhaa ture. Yaan part of stakeholderii kan akka ta'e fudhaa. Exaggerate gochuu dhimmicha bal'isuu irratti akka qabaatanii. Kabiraan immoo baay'ee sensitive dubbachuu tulfaata. Networking ke du quality isa gamoo ada Raji kiyya. Raji. Jirta Ethiopia galte. Kanuma in ba imma amantii wal qabatee waan sensitive dubbachuun irraa ulfaata ta'a. Uummatni kun uummanni Oromoo akka uummata amantii Islaamaa hordofuutti ilaalama. Islaamummaan Oromoon qabdu kan akkas wal ajjeesuudha jechisiisuu fi waan biraas akkatti hojjetanuu danda'u qabu. Gama amantiitiinis. Kun hundumtuu akkana gaaffii ani Jawaariif qabu waldaa hawaasaa Oromoo irratti beessa keenyaatti diaasporaa biyya alaa keessa warra kanaaf utuu baatee jiru. Even internal communities akka Boko Haramitti ilaalamu yakki keenya irratti hojjetaa. Stakeholderoota women commission irratti hojjetaa warra kana mobilize gochuu irratti wanti yaadaa jira. Mobilize godhamee time export gochuudha. Info argatu warra maammata warra garaagaraa. Busy out akka keenya waldaa Oromoo kama Ainsel case, there's that Kakakasitan to say, Michael got to bring put at the easy Gurguran. Stakeholder can mobilize surety, one Tihojeta Major, Amalifnan in median at Dunya, magnify what stakeholder Mirga, the Major immigrant, if I focus up. Raji, Sartimaja, Jonga, Raji. Sagaleen ke baay'ee hin dhagamu manillee jala sagalee jedha raayoo yeroo qabaatte gidee sagaleen sirreeffatte dhumarra gidee itti deebite kilir goote natti tola galatoomii ulfaadhu yaada keetii fi garuu nuti hin dhageenye hawaasni illee hin dhageenye nuti illee sirriitti adda nuun baane rakkoo neetworkii keetii. Dhageen jira asli koomenti irratti godhuu jala jala akka inni godhaa deemuuf. Galatooma qabxii babbareedaa. Deebiidhaan ijoollee warra sanyii mootii ijoolleen soddaa kiyyaa dhiifama aga ammaa maqaa itti yaamuu dhabuu kiyyatti soddaan sodaadha. Lakkoofsa tokko barreessa warri akka Dr. Abduu Seefaanti soddaadha ijoollee Jimmaa jedhaa jirti an Hamzaa see dhugaa Hamzaan soddaa mucaa Jarman kana boyaa jirutti asumaan jabu jabee soddaa Ahmadi Hamzaani ijoollee Jimmaati ijoolleen Jimmaa lakkoofsa tokko barreessa. Tifu yawe. Facebook wana TikTok yang gabbar kafal tare one shekoni jadi ranka. Ulfat dah jarsum mayaltan. Balagen jarsum mambeitu senitreman. Warri ergama kabate demu fi. Warri balagen safum beini. Amantin beini. Namni Rabbi sodatin namni bar aaree wala jeesuun aara keessa crime of passion waan tokko walii beellame nama nagaa akka takka hijaa walirraa hin qabne kanarraa qabee namni ajjeesu kun jaarsummaan hin araaramu.
Kun jaarsuma hin araaramu. Kana yaaltan dhaabee hin dhaabne. Tana buqqaasuudha. Tun marziidha. Tun naqarsaadha. Tun buqqa'uu qabdi warri akkanaa tun. Qabxiin biraa irratti kaaftan waa'ee warra iqaamaa qabu kajoollee sana bira kaa'u. Gonni guddaan jara mishigiin shiftaa jira. Waan bareedaa naa kaafte. Namni yakkamaadhaaf haala mijeessu. Namni yakkamaa dho'isu akka seera kamiitittuu yakkamaadha. Tababaariidha. Isa criminal. Namni yakkamaa dho'isu yakkamaadha. Kanaaf maal gootan beektaa? Yoo namni mana keessan jiru takkaa'uu dahoo keessan jiru jala yakka hojjete nu gabaasa. Yoo namni nama tokko dahoo godhatee gabaasuu baatee nama dahoo godhatan illee gabaasaa wajjin xallasama. Tana geessanii kun yakka nama dhuunfarratti dalagamu jiru miti. Kun yakka walloo irratti arsii irratti gosataan irratti godhamu jiru miti. Kun yakka qabsoo ama 50 irra godhamaa jirudha. Kun yakka fuulduree uummata keenya irra godhamaa jirudha. Waan raajii hin jee sirriitti dhageenya sana fakkaataan dhageetiin jira. Reefu maalis hin jee ijoolleen tuni alaabaa uffatti dubbee isaanii waggaa laalte ijoollee duriyyeedha biyya gaafa turte warra qabsoo keessa ture miti. Oromoon maal barbaaddeeti alaabaa qabattee waraana Abdoo Yesuusitti ijaarratti. Biyya teenya immoo biyya teenyaaf maal achii goona? Kun deliberate tokko waa lama. Tokko ijoollee ittiin sossobanii ijala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa walloo, sabboonaa arsii, sabboonaa alaa, sabboonaa ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadhaa Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalageetuun gootu boru gaafa isin assaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clean record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Ministoonni beeksa warri ministaa jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni adda nu baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maahin gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isinii fiduu deema.
summiti rakhanan deemu jira jechuudha. Kanaaf wanni goon hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa dubbe manuu kanna maaliifi eessaa dhufe waan amma kalee dengata sinoo goor taayitiin warra gargaaruu ni qaba ijoollee wajjin teenyee eenyu nusu namni sun eessa dhalatee sadda baasu jira bar date of birth maaliif ijoolleen hedduun tuni waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu. Wanta kana hima warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan. This will go permanently on your record. Fakkeenya suutii jirta intala takka xabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaadda haa jennu. Wallahi waan hin si himu. Gaafaan ansi qabe reekordii keessa seenta. Gaafa embassy daite si gabbaa wanni adda leete san because I am going to submit your bios. Fuula kee, sagalee kee, video kee submitting godha. As a dangerous criminal. Okay. Azirra Ameerikaatti jana januun hin ta'u dhiifama biyya baqaa waan jirruufi. Jana jantuus achi dhaquun dandeessu siin jedha. Kan jala murasitti himuun nin beeka hawwii mee akka qaban. Haga fedhe osoo fiyaansee qabaatte yakka akkana hojjannaan I will make it my life mission you will never make it there. Maaliifi warra hangam maali qabee amma boodanii maxxansa. Already galcheetiin jira. Jaladheeti mi kan godhu. It pains me. Waggoota meeqaaf namoota meeqaaf asylum barreessaa ture ni beektan namni irraa fayyadamaa turtan warri Kaanadaa jirtan Ameerikaa jirtan Awurooppaa jirtan. Har'a akka namni keenya miila isaa fuudhatee Ameerikaan dhayine Awurooppaan dhayine Abiy Arabaa keessattuu nama ajjeesaan jiraanne irratti dalagu jira. Waa'ee tokko dhiiga miskiinaati. Lama yakka Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetamaa jirudha jechuudha. Umriitii hangaan jiraadde Oromoo fi carraaqee Oromiyaa fi carraaqee uummata keenyaa fi carraaqee. Wanni ana qofaa miti warri na dura aarsaa kenne. Lubbuu isaa itti wareegee waggaa isin itti taphattan usnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Dantaa namoota dhuunfaa irra dantaa sabaaf uummataatiif yeroo kamiyyuu caala. Kanaaf irra waliin dabarru kana beekaa sirriitti. Kanumaan jechuu barbaade asli namoota kaaniifis carraa kana. Galatoomii ulfaatu. Hedduu galatooma ulfaadhaadha. Namoota hedduu keessaanis nu dararu jira. Amzaa fa'aa dhiifama. Namni yaada kannate warra yaada kannatu ol buufna ol baafna. Inga. Jechumaaf hin barbaade. Hedduu galatoomii. Si tolchaara rakkoon qabu. Galatooma ulfaadha. Azumaanuu mucaan kun katanurra walaloo haala jireenya irratti barreessee ati poosti goote walaloo ergaa qabdu barreesse sanii dhalataa wallooti. Gaachana sabaa jedhama. Mee gaachana waan deemaa jiru kanarratti baga Jawaarillee wal agarte gaafduraa sagalee naataa jechaa turte. Waan amma deemaa jiru ka ijoolleen gandaaf gandaan abukaatoo gandaa taatee wal fixxu dhiyooma kana gaara san keessa deemtee gaara san keessattillee rakkattee turte. Tumamtellee turte yoo dogoggoruu baadhee viidiyoo akkasii argee ture qaaman dhiyoo kana achiin deemte yoo xiqqaate yeroo muraasa dura waan kana akka nama qaamalleen dararaan kun sirra ga'ee tokkotti mee maaltu jira Jawaarillee gaafii maal qabda rakkoon isinirra ga'aa jiru kun akkamiin furamuu danda'a maddi isaa hoo maali kana walumatti illee nu ibsillee gaafii Jawaarirraa qabdullee gaafatta dura nu ibsi ka'e. Maatu isinirra ga'aa jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo obbo Jawaar isinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warra ol na harkiftanillee ulfaadhaa isiniin jecha. Yaada kanarratti wanni ani qabu bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jee yaadu. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuuf malee rakkoo ofirratti dhaluuf miti. Namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama odiyoo godhachuuf. Rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaaduudha malee wanni asirraa argataa jira yoo jiraate gonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa ajjechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayiv irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman.
Kuni maal jechuudha achirraa foloo barbaadudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru gonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu. Gama tokko goruun jaaladhanii abbaan barbaadeen jaalataa abbaan barbaadeen jibbaa. Namni ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi gonkuma argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaannu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jaamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebee galu abalu galutti jira jaamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamuun rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni ni dhufa. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadhaa yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne gonkuma jiilan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga arguutti jechuudha. Ijoolleen wal darartu, ijoolleen wal ajjeeftu, wal tumtu, wal qabdee waan akka malee wal gootu ijoollee baadiyyaa keessa daladdu. Kan ofii isaaniitiin nyaataniitu hin quufin, kan haadha fi abbaan isaaniitu bilbilaan isaan dubbiseen argin jechuun sababa niitoorkidha. Nama tumsiisuudhaaf garuu niitoorkii barbaada gaara meeqa bahan jechuudha. Kun rakkoo warri feemasoota ittiin fammasuudha lubbuu ilmaan hiyyeessaa ofii isaaniitti bakka nagaa ta'anii mana nagaadhaa manaan akkana nama kana keessa jiruu keessa ta'anii ilmaan miskiina irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiran. Ilmaan miskiinatiin beekamuun ammoo gonkuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani obboleessa kiyyaaf yaada. Obboleessa keetiif yaada. Yoo obboleessi kiyya nagaa argatu kan hin taate dirqama obboleessa nama tokko kabajuun qaba. Dirqama haga anarra gahu eeguu osoo hin taane osoo anarra hin gahin duratti gabbahee dubbatuun qaba. Inni jalqabaa godhuu qabdanii fi godhamuu qabu. Ijoolleen arsiitis ijoolleen wallootis gabbaatee fuula tokko wal faana kennuudha nama isaaniidha. Wanni durriyyeen ganda hin qabdu jaamuus hin jiru immoo durriyyeen ganda qabdi. Wanni ganda hin qabne hin jiru. Gaafa waan gaarii dalage namni tokko yoo nama gartee gabbahee waan gaarii dalage gooticha warra walloo naan jecha gaafa namtuu dalage lakki namni kun ganda kiyyaa miti naan jechuun gonkuma hin danda'amu fudhadhu sawwaan kana naaf fudhatamu. Akkitti naaf fudhatamu gaafa waan hamaa dalagees walloodha gaafa nani keerii dalagees walloodha. Akkasitti na fudhatuu qaban inni na jibbu akkasumatti na jibbuu qaba. Kanaafuu ijoollee walloorraayis ijoollee arsirraayis xiyyeeffannoon bakki itti kennamuu qabu warra lubbuu namaadhaa ajjeessaa jiru caalaa warri badii qabu warra ajjeechisiisaa jiru. Warri ajjeechisiisaa jiru ofii isaatii bakka gaarii jira bakka gaarii taa'ee lubbuu namaatiin taphataa jira ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Furmaanni akka kanatti hin dhufu furmaanni akka itti dhufu inni bakka gaarii taa'u suni ilmaan hiyyeessarraa akka itti taa'u ofii isaati yoo tarkaanfiin isarratti fudhatame qofa. Sanin ala ilmaan hiyyeessadhaa wal beekuu wajjin nagaan jiraanna jiraataa turre baadiyyaa arabaa kana keessa arsiisidhaa fi walloo jennee takka wal qonneen beennu nuti. Maal baruma lama baruma afur baruma kana keessa suudin eegalame. Maal erguma foloon dhufee suudin eegalame. Erguma tiktokiin kun dhufee foloon suudin eegalame. Ilmaan namaadhaa kan dararsiisaa jiru namoota jajjabaa maallaqaan nama gargaarantu jira. Maallaqa kaffalanii ilmaan hiyyeessaa tumsiisaa jirantu jira. Argamaa jira viidiyoolee ragaa garaagaraa bahaatis jira. Isinitti hin dheeressu yoo carraan argame yeroo biraa isinitti deebi'a galatooma. Gaafin Jawaar irraa qabdoo jira kun yaada keeti galatoon. Okay galatoomadha. Gaafin Jawaar irraa qabu yoo jiraate nuti waa'ee tokkummaa irratti anamma gaafii qaba. Gaafin kiyya tokkummaa irratti yeroo gama biyyatti hin darbu garuu wanni kun dhimmi ajandaa ijoollee gandummaa kana waan ta'eef tokkummaa keenya kanaaf furmaanni isaadha hayyuudha. Hayyuun ammoo nuti tokkummaa irratti nu jabeessuudhaaf dirqama isaanirraa wanni barannu akka daa'ima tokkotti anamma hayyuu dura dhaabbadheellee dubbachuun ni ulfaata. Osomaa gooramaa na qabu osomaa garaan na dhukkubu osoo dubbadhaa dhiifama naa godhaadha. Namni tokko hayyuu laalladhee anamma hayyuu jalattiin deemuu barbaada. Hayyuu jalaan deemuu barbaada. Garuu gaafa tokkummaa irratti nu ajajan nin jabaanna. Gaafa garuu hayyoota jeddutti rakkoon uumamu gaafa hayyoota jeddutti mariin hin jirre hamileen nu caba. Keessattuu sababa paartiitiin Oromoon garaagaraan yeroo qoqqoodamee hayyoonni wal qoqqoodanii jiran natti dhaga'ama dhugaa rabbi akka nama tokkotti akka keessattuu daa'ima tokkotti hamileen na caba.
yeroon warroota siyaasaa amaaraa laalu oromummaa irratti xiyyeeffatan malee paartiidhaan isaan ofii isaaniitii wal dhabdee keessoo isaanii keessumatti wal komachaa garuu immoo rakkoo jiru rakkoo isaanii keessumatti furatan. Keenya ammoo gaafa wal saaxilanii akka hin taane wal godhan nutu hamilee caba. Nutu karaatti gorru wallaallee bibittinnoonni harkaa isaan jala osoo yaanuun nama jala gorru wallaalla. Shimbirroo haatirraa duute taana karaa facaana. Kanaaf hayyuun keenya hayyoota jiranillee akka ofitti nuu qabanii tokkummaa irratti nuu jajjabeessan nutillee faana isaanii tokkoomnee tokkummaadhaan wal jala hiriirree ijoollettillee hamilee horamaa gaafsan ni jajjabaannan jaa galatooma ulfaadhaa tokkummaan humna. Galatoomi ulfaadhu.